السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi hordoftoota arsiitti arsicha jirra jirtu akkasumallee shama harkafuuni warri amantii biralleessaniin jecha akkam nagaa fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa tiisu jecha warri duraan maatii kenna taatan laayik gochuun viidiyoo kiyya daawwachuu eegala isiniin jedha. Akkasuma immoo warri maatii tanaan duran ta'in gara maatii kennatitti makamaa nu jajjabeessa isiniin jenna. Arraka akkuma tampinal irratti agartan akkuma tira irratti argitan waan akka irraa dubbachuuf kan ulba'e inni inni namni akkanaatitti amalli shamarran ta'ina takka jechuun hundallee miti muraasa isaanii irra caalan isaanii jechuun hin danda'ama. Isin aarsuu barreeffama wayii galgala kan arge wallaahi dhugaatti dhaga'ame akka bada. Akkasuma mungkin namni hin arginillee yoo jiraate fi ammallee waan tokko jechuudha. Barreeffama kana akkuma waliin agarra jechuudha. Ustaaz Muhammad Bayaan Tolattafe amma kaasinatti fakkaate wallaahi dhuguma waan nama gaddisiisu ammallee immoo waan hin ta'a jedhallee hin eegamini hanga rugama kiyyaan ta'a jedhee hin eeyne ammallee inshaallah rabbii walitti isaan haa deebisu. Rabbiin isaan gidduu isaanii nagaa haa godhu jedha. Ustaaz Muhammad Bayaan galgala kana Facebook isaati irratti waan jedhee maxxanse mungkin amma kaasinatti fakkaate wallaahi dhuguma waan gara nama nyaatu. Barreeffama sanirraa ka'ee yaadni kiyya akka nama dhuunfaa tokkotti yeroo tokko shamarran teenna hundallee jechuun hin danda'amu garuu irra caalan isaanii nama qajeelootti isaan jaalatu isaan faarsu kana hin fedhani. Ka isaan hin barbaanne ka amma deebi'ee onnee isaanii madeessu wajji yeroo baay'ee maraatu rabbiin hunda isaanii hunda kennayyuu haa qajeelchu subhaanallah. Barreeffamichi waliin dubbifna akkuma Facebook irratti maxxanse inni amma kaasinatti fakkaate namoota hedduutu maaliif icciitii dhuunfaa keessanii gadi baastan jedhee itti busheesse ustaazichi kaasinatti fakkaate barreeffamichi akka yaada walii galaatitti maal jedha qabiyyeen isaa suuraa mucattii hiriyaa isii kan yeroo baay'ee viidiyoo wajji waraabanii gadhiisan tokkotu jira. Isirraayis gorii ammallee immoo yoo viidiyoo wajji waraabdanillee viidiyoo yoo waraabaa dhiisaa jedheen jedha. Yoo viidiyoo hin dhisnu jettanillee immoo jismi ufsattara haala sitirii qabuun viidiyoo galakkisaa dhaamsa jedhu dabarsaa fi ture. Akkasuma kaadeemiin gamisiitti irraa dhufe an hiriyaa tiyya tanaan addaan ba'uu mannaa siin adda ba'uu wayyaanaan jettee jedha ustaaz Muhammad Bayaan ka Facebook isaati irratti maxxanse. Akkuma walii galaatitti inshaallah rabbiin isaan hundaayyuu haa araarsu. Rabbiin gidduu isaanii nagaa haa godhu. Yeroo baay'ee dhiira jechuudha qaama qalbiin si jaalatu yoo yaada gara isaa waliin jedhin jechuudha wallaahi baay'ee natti dhaga'ame. Hundaafuu iji namallee gaarii miti miidiyaa kanarratti. Miidiyaan kun kan nama hedduu addaan baase kan nama hedduullee galaafate osoo dhimma isaanii asirratti fiduu dhiisanii jedha. Inshaallah obboleettii teenna boonii rabbiin isii haa qajeelchuu yoo akkuma inni jedhe kana isarra abbaa warraa isiitirraa hiriyaa isii tana filattee isii dhabuu mannaa siin addaan ba'uu jettee wallaahi kun waan baay'ee namatti dhagayamu. Ustaazli kun baay'ee jaalataa mucaa tana. Barreeffamichi kun akkuma waliin agartan kana waliin argaa jirru kana jedha. Inshaallah waan dafis dhaamsi an qabu haguma fedhallee ta'u haguma fedhanillee jaalataan abbaa manaa ofiitirra nama biraa anfatu wallaahi hin beeku kaani. Akkas inshaallah hundi keessan hordoftoota fi kabajamtoota keenya du'aayii godhaa fi shamarran keenya of eeggannoo guddaa godhaa. Yeroo tokko namni isin jaalatu yoo dogongora keessan irraa baradhaa jedhee isinitti fahimu taate akka sharriititti fudhatina. Waan sirraa'amuu qabu walumaan sirreessu
akkasumatti waliin mari'atanii itti deematu irra caalaan keessatan kara bultii kana jechuudha namni imala baay'ee waliin qabu. Akkasitti inshallah rabbiin isaaniif isaa laaffisu nu hundaayyuu warra bultii qabu hunda rabbiin haa qajeelchu jedha. Asuma nu jajjabeessa obboleeyyan teenna